Oromoon uummata jaarraa hedduu bulchiinsa sirna gadaan bulaa ture waan seerri sirna gadaa barsiisu sirna guddifachaa akkasumas dhala nama biroo akka dhala isaatti karaa irraa fuudhee kan guddisu saba biroo moggaafachuun saba isaa kan taasifatudha. Uummanni Oromoo seenaa Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammoota biyyattii waliin hariiroo gaarii waliin jireenyaa qabaachaa kan turee fi har'as qabaachaa kan jirudha. Oromoon saba kamuu hammachuun jaalalaa fi tokkummaan kan waliin jiraatudha malee nama wal caalchisuun ilaalcha hin taane kan qabu miti jedhu jiraattonni magaalaa Shaggarii fi Amboo yaada isaanii Faana Broadcasting Corporative kennan. Duudhaan Oromoo akka Oromoon jedhutti Oromoon seera qabaa, dambii mataasaa qabaa, dambii tumateerra hin darbu. Oromoon dur gizee waliigalu muka jala taa'ee waliigalaa seera qaba. Bakka seeratti waliigalu sana amma nuti uummanni ijoolleen Oromoo dargaggoon Oromoo warra safuu Oromootti bu'u kana dura hin dhaabbanna jennee yaadna nuti. Naannoo biraa yoo deemte namni afaan Amaariffaa fi afaanota naannoo sanaa malee dubbii hin danda'u. As naannoo kanatti magaaluma keenya kana fudhattee ilaalte afaanota garagaraatu dubbatama jechaadha. Uummatichi afaan saboota biroo baruufif irrakkatu duruma aadaa sabaaf sablammaa sirna gadaatiin barate waan qabuuf kanaaf duudhaan Oromoo saboota haammatee ofitti qabee wajjiniin jiraachuudha jechaadha aadaa keenya keessa kan jiru. Akkama finxaaleeyyiin maqaa Oromoo balleessanii miti jechaadha. Ija keenyaan ilaalaa jira. Isaanis ragaa bahu. Maal soba maan soba qabu jedha. Uummanni Oromoo kan namaas hin barbaadu. Kan isaas dabarsee hin kennu. Haa ta'uti garuu saba kamiin wajjiniin iyyuu sabni kun kabaja guddaa qabaaf jechaadha. Saba kamiif iyyuu kuni guddaadha kuni xiqqaadha jedhee saba hin xiqqeessu, saba hin tuffatu. Saba Itoophiyaa biyyattii wajjiniin iyyuu jaalalaan gammachuudhaan tokkummaadhaan kan inni jiraachaa jiru jechaadha. Uummanni Oromoo kan ittiin beekamu aadaa hammattummaatiin yoo ta'u, kan ammoo sirna gadaa Oromoon ittiin bulaa turee fi amma ittiin bulaa jirutu barsiisa waan ta'eef dirree waraanaatti illee Oromoon lolee yoo booji'amaa kunuunsuun ofitti qabee akka dhala isaatti saba waliin jiraatudha. Uummata Oromoo seenaa diimokiraasii, aadaa diimokiraasii qabaachuusaa sirna gadaan mallattoo ta'uu danda'a, fakkeenyas ta'uu danda'a, ragaas ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf Oromoon sabaaf sablammii hedduu hammatee kan jiraatudha. Namni booji'amees kan ofitti qabaachuusaa kan agarsiisu kan biyya fixaa jiran kan Oromoo balleessuudhaaf deemaa jiran itti aman erga injifatee booda amanee isaanis lammii Itoophiyaadha jechuudhaan isaan wajjin araaramee ofitti qabee lammii tokkoyyuu yeroo lammii san bakka bu'ee nam falmadhaa akkasuma godhaa jedhee nu waraanaa oduma nu waraanaa jiru saba isaa ofitti qabee hanga ammaatti kan jiraate ta'uusaa Oromoon fakkeenyaadha jechuudha. Itoophiyaa keessatti Oromoon aadaa hammattummaatiin beekama. Yoo booji'es hin ajjeesu, yoo booji'es isa madaa'es ni yaala, isa beela'es ni nyaachisa, isa dheebotes ni obaasa, hin barsiisa. Barsiiseeti ofitti qabee waliin jiraata. Kalees kana godhaa ture. Oromoon saba kamuu faana gaafa jiraatu haammatee tokkummaa wajjiniin uumeetu karaa gaaffii kamuu keessa nama hin galchineen jechaadha. Sabni kam Oromoon ofitti qabee nama guddifatee lafa isaa kenneefi akka ilma isaatti maqaa isaa ofitti qabee aadaa fi eenyummaan isaa karaa hin cabneen saba kamuu ofitti haammatee bulchaa jira jechaadha. Kan ammoo sirna gadaatu nu barsiise jechaadha. Uummanni Oromoo har'as ta'ee kaleessa hammataa kan ta'ee fi sabaaf sablammii kamiyyuu ija tokkoon kan ilaaluu fi kan kabaju yoo ta'u aadaa gaarii addunyaaf fakkeenya ta'e kan uummatichi qabu qaamonni maqaa balleessan ilaalcha finxaalessummaa ta'uu dubbatu jiraattonni kunneen. Saba isa xiqqoo gadi buusee, saba isa xiqqoo ol kaasee isa xiqqoo immoo xinneessee isa tokko immoo guddisee miti kan uummanni Oromoo wajjiniin jiraataa jiru. Akkuma kabaja isaatti hundumaa wajjiniin kabaja kenneefiti kan inni uummanni Oromoo waliin jiraachaa jiru jechaadha. Warri immoo jibbiinsa Oromoo yookiin immoo waa'ee Oromoo kana maqaa xureessuudhaaf ilaalchuma durii sana qabatanii socho'aa jiran maqaa balleessii guddaadha kan irratti gaggeessaa jiran. Isa kana immoo uummanni keenya itti dammaqee jira jechaadha. Itti dammaqee jira. Warri itti hin dammaqnes immoo uummata keenya dammaqsine saba kamiyyuu warri akkas jedhan dirasii finxaaleeyyiidhuma uummata Oromoo balleessaa jiran dirasiiyyuu kabaja laataaf jechaadha. Ulfina laataaf jechaadha. Garuu immoo yoo daangaa darban callisee ilaalu. Waliin hojjechuu keessatti aadaa gaarii uummata Itoophiyaa gidduu ture har'a deebisee raayyaa agarsiisaa jiru waan ta'eef tokkummaan kaleessaa kan Itoophiyaa keessatti ture dhugaa dubbachuuf sabaaf sablammoota hammata guddifachaadhaan Oromoon sabni biyya kanaa akka har'a qeeqan kanaa miti akka isaan raayyaa fi Oromoo walitti hidhanii isaan akka nama miidhanii godhanii miti. Oromoonis kalees hammataadha. Kalees isaanumayyuu hammanne Oromoomsine warra nu jennitu san wallaalee waan tokko dubbata. Uummanni Oromoo har'as ta'ee boru sabaaf sablammoota biyyattii mara waliin jaalala tokkummaa fi obbolummaan akka duudhaa ganamaa Oromootti bulchiinsa sirna gadaatiin waliin jiraata.